namni waan kanarratti isin deeggaree ijoollee teenya tana itti deemaa lola kana tumaa isiniin jiru akka nama isin deeggaruutti si gaafadha. Kun amma komii keessatti dhiyaata kan gartee murtii guutootii fi kan Khadiir Martuu kuni maaliif jennaan laale jookar kiyya gaara kana duubaa wahii balbalaa aara tokko ol yaa'aa yoo ja'an ibiddaa duuba jiraan gaafii hin qabdu akkasuma akkasii miti. Tanaaf namni gartee isin deeggaru bakka kanaan ni jira jechuu barbaadeeti malee amma akka komiitti Khadiir Martuudha akka komiitti waa hedduu tan inni je'eetu jira tan gartee nutilleen irraan gammadinii sannuma jirti. Namni jechoota ni ja'a kanan baanu jechootaami komantii fi kanaami kan inni jechuu jiru deeggara fand wanni godhamu ni jira jechuun qawwee gaara keessatti bitatamtee maal godhamtu kanarratti hin baana akka gartee ajandaan kun Oromoo fi Oromoo wal nyaattu irratti namni dalagu jira jechuu barbaade. Tokkoffaa irratti waraanni kagandaati miti yoo waraanni kagandaa ta'e asirratti gaafii fiyya. Waraanni akka hin beekuttillee waraanni daangaa yamanee jiru waraana gandaati miti waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun eeguu danda'u malee waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun dararuu danda'u miti. Qawween diinatti qaban malee ta'ufii walitti qabanii miti achiin qabadhaa'eera. Yoo ammoo waraanni kagandaati waraanni Harargeeti asitti qabamuu qabaa ta'e Arsiinillee waraana achi qabaatu dandeetti bahee walitti qabuu danda'a warri gaara keessaa. Tokkoffaa irratti dhimmi ijoolleen biyya miskiina biyya Arabaa keessa lamaa wallottu waraana hin ilaallatu. Nama waa beekuuf nama sammuu qabu biratti waraanni kuni Harargeellee nyaachisee obaasuu qaba. Miskiina Arsiillee kakutaa hundaatu diina irraa eegee bakka jirutti ubbira dabarsee gara jarri deemaartu san ubbira dabarsuu qaba malee diina akka diinaatti qawwee itti qabee akka diinaatti garaa keessa dhiite kutaa kana dhaabbadha. Kutaan kun ammoo waraana hin qabu qawwee hin qabu jedhee akkas gochuun sunillee dogongora akka tiyyatti. Yoo ammoo dogongoraa miti waraanni kun Harargee qofa Arsii akkas godhuu qaba kutaa biraa waraanni kun fakkeenyaaf hadha Arsii akkana godhe waraanni jechuudha. Miskiina kana keessa galuuyyuu hin qabu dogongora guddaadha akka mataa kiyyatti akka wallaalummaa kiyyatti dogongora guddaadha. Maaliif hadha Arsii Harargee wallolee Arsii akkana godhan. Boru Shawaa Harargee yoo wallolte Shawaanis akkasuma godhanti. Booranaaf Shawaa yoo wallolte Booranaaf Harargee wallolte kutaa hundaa waraanni itti dabalamuu hin qabu. Waraanni waraana Oromooti. Eehoo Oromoo taate Oromoo kamiinuu ija tokko ilaaluu qabdi. Dogongora isa guddaadha. Miskiina lamaa wal dhabu jidduu galuuni qawwee miskiina sababa miskiinni wal loluu fi qawwee kutaa tokko irra dhaabbatanii tokko qabuun dogongora guddaadha. Akka mataa kiyyaatti deeggariinsi jajjabina laakiin namni duuba dhaabbatee akka gandaatti haa deeggaruu malee deeggariinsi namni ifa bahee baga kana goote Arsii atis baga kana goote Harargee baga kana goote namni jedhu hin jiru. Thank you galatoomi hayyee amma gama komii gartee akka jarri himatee sanitti himadhu karaa dubbii goolabbiitti dachaan. Ani komii tama jinniitti dhiise komii bakka jinniin irraa kaasee irraa waan komaduu qabu. Fakkeenyaaf mucaan bakka irraa ka'ee irraa eegalee yoo dheeressee akkasii dubbadhee illee sa'aatii sin jalaa guba waan ta'eef bakka irraa ka'ee fi aga bakka kana jinniin dubbatee jira. Laale jookar khiyya sa'aatiin gubattee laal leencoo khiyya sa'aatiin gubattee qalbiin ayyoo Oromoo fayyuu turran wayya sa'aatiin haa gubattu wanni fakkeenyaaf amma akka jinniin je'etti mucaa keenya xiqqaa qabanii akkasitti maarree godhanii himata san keessatti ga'a. Himata san ammaati waa'uma Khadiir Martuutii fi Khadiir Martuu kas je'e saniif goote ati waan san saniif gootanii isin dura isaaniin nu qabee jaani. La. Jinni obsi. Fita tu inni gaafii gaafatamaa obsi jinni. Obsi Jookar warri amma yaada kanatti deemtan ustaadamsaa si gaaftaa jiru. Waan dubbattan keessatti hayyee ila itti isin deebi'a akka qofa dubbadda dhugaa qofa dubbadda tifuuf ni torkii qabaa jira jookar khiyya dura haasuun tun isinii dura haasee akkuma jarri jedhu kanatti wanti sobaatti kan jiru wanti kamuu viidiyoo waraabamee lafa jira waan ta'eef tokkoffaa irratti hayyee itti isin deebi'a hayyee tokkoffaa irratti bakka sanatti isin deebi'a. Lolli mucaan jedhe mucaan xiqqaan tumamee jedhe suni waan ji'a 4 duraati. Lola ammaa kan irraa dubbadha as gabaabsee. Lola inni fakkeenyaaf lola asiin dura ji'a 4 dura 5 dura tumamee wal lolee hoosan namni deeggadoo hoogganaa ture jaal ibsaa dabbaalee caalaa oorooti. Ijoollee Harargee keessaa. Tunniin keessa hin jirtu.
tunni nachas dhufte lola duraa san araaramee addallee galee jira lola amma deemaaru kan amma namni irra wal falaxee qawwee walii qabaaru kana irratti tokkoffaa irratti bakkee irraa ka'e ijoollee arsiitu nama qabe eenyuun qabde walloo qabdee hararge seenee qabnee jette dogongora inni sunillee oromoo tokko qabanii oromoo tokko qabe jechuun dogongora achitti hararge walloo qabdee hararge seenee qabnee jette akkana ayyalama namni hararge walloo ka qabame kuni jaarsummaa goonee hararge walitti walloo wali findee yooma san gadhiifne namni biraallee ka duubaan qabame jira garuu ijoollee walloo waliin araara goonee findee adda galle achumatti guyyaa lama bullee jinniin kuni nama biraa qabee fide jinni maaliif qabdee jedhaniin hararge jennee hararge seenee walloo qabne maaf jettanii eenyutu eenyu gadii jara ni sodaattanii nu sodaattanii kanaaf qabne isin agarsiifna isin jilbiyachiisuu qabna walloo ni sodaattanii akka walloo sodaatan sanitti isin sodaachifne nu sodaatuu qabdan nu jala buluu qabdan isin cabsuu qabna jedhe jinniin achi ijoollee arsiillee itti dabaltee kabaraa qabde uduma taraa wal qabaa deemu guyyaa hadhaa aduu hadhaaf nagaye kan dura dogongoraan jechaani arsitu jedhe arsitu hararge seenee walloo qabne jedhe achirraa namoo jinniin jecha namaatii fi fuudhee nama biraa qabee fide namni hojii dhabeetii miti hojii ofii dhiisee mana ofii dhiisee namni kamuu as ta'aa jira waan ta'eef wanti kun furmaata argatuuf miskiini waltumtuu walaa dhiisuudhaaf waan ta'eef nullee akkasuma barbaanna wallaahi sanuma barbaanna jechuudha namni tokko walaadhaan hin barbaannu waan ta'eef jaarsi ilaala dhageeffadha jaarsi wanti naa qalbeeffatan asirratti jaarsi lola kana dura jaarsa saniif namni dubbatillee hin jiru viidiyoo waraabamee gadhiifame namni takka viidiyoo irra waraabee namni dubbatillee hin jiru erga lolli kun ka'ee jaarsi kunillee lolatti dabalame jecha ijoolleen arsii dogongoraan walloo hararge seenee walloo qabnee san irratti lolli ka'e malee gocha jaarsa saniitiif miti achi na qabadha lolli kaka'uuti jaarsa san irratti ka'a jaarsaaf namni dubbatan jiru guyyaa sadii gahee lolli biraa jechi sun dhufee jennaan jechi san irraa jinnii nama biraa gochaan garsiise jecha ijoolleen teenna ijoollee arsii dogongoraan dubbattee fi gochaan ammoo jinniin qabee fide arseenis galgala san qabdee fidde achirraa osoo qaxxalamu osoo halkanii guyyaa wal jijjiiru hadha gahee jechuudha jaarsi sun ammoo lola kana dura lola kana keessa hin jiru achi na qabadha tole jookar khiyyamee si haa gaafadhu jaarsi mucaa xiqqaa duraa lola duraa jaarsi guddaan hiriyaa abbaa keessanii san maaliif qabamee tumamee telefoonni isaa irraa fuudhame gandummaadhaaf immoo waan biraatiin ayyee galatooma sani arsitu qabee jedhani abbaa qabellee hin beeknu dogongoraan qabame abbaan kiyya kama kasaate shabaaba gartee nama guddaa akkasii jechuudha nama abbaa keenya nuu ta'u nama abbaa keenya hunda nuu ta'u dogongoraan qabame nama isa qabellee hin garree harargeenis fakkeenyaaf akka yookaan nama guddaa ganda isaaniitti nama maaliif qabame nama kana ijoollee arsii akkamitti nama keenya guddaa keenya qabdi nuu dhiyeessa nu gaafadha namni jedhee jiru jaarsi akka viidiyoo itti waraabe nama ijoollee arsiin na qabee silkinnarraa fudhatamee jire natumanii jiranillee jedhee ture dhageettanii harka kanallee xiqqoo madaawaa jaarsa san isiniitu qabe moo naamsi jookar khiyya jaarsa san isiniitu qabe moo waraana biraa ka arsiitu qabe jaarsa ijoollee arusiin na qabeedhe malee nama qabe hin beenu isin irraa nama qabe hin beenu arsii haa himatu malee yaa hin beenu nama lafarraati nama miidiyaarraa osoo hin taane namni isa qabee silkiirraa fudhatee tumee gadhiise nama miidiyaarraa miti nama lafarraati nama beennullee miti namni qoratee irra ga'illee hin jiru jaarsa san jechuudha. Tole hayyee miut godhadhu jookar khiyyaa jinni itti oofi. Na dhageeffadhu. Ijoolleen tanuma alishaa qabde sani ijoolleen tanuma mucaa walloo san qabdu ijoolleen namuma 15 jaarsinis jee mucaan alishaa mucaa wallollee namuma 15 jee ijoollee wal jaartee jira teessu tanuma arsiiti tanummaan nama hunda qotaa hunda jimmaa saamtu walloo saamtu harargee saamtu tanuma arsiiti haqa hima way furmaan baddi nuti lola duraa lolleeti firraa dhiifne yaa'iin bu'aa nuun qabdu ni dalaganne jennee miidhama malee yaa'iin bu'aan qabdu jennee firraa dhiifne cal jennee odoo tatteenyu miskiina jaarsa abbaa kiyya nama guddaa farsaa irratti maallaqa irraa fudhatanii jawwaala irraa fudhatanii nu dhufe gastiiti jiran na dhufe abbaa as nadhaa wanjeen nu garsiise laayifii irratti ijoollee arsii nama 15 na tuman jee hayyee jennee ijoollee ganda isaanii tagaara mul'ataa itti goonee ijoollee bira keenya zim jennee itti dhiif ammaan lolatti hin dachaanu jennee gargaaranneetuma cal jennee
deebi'anii eegammaasis guyyaa sanirraa oolaniituma guyyaa lammaffaa mucaa alishaa qaban bikkuma sanitti maattuma sanirratti ijoolleen walloo isaan fiddee cafaynaan ban nuti harargee seenee qabne malee way keessanii jaanii jawwaalarraa hatanis deebisaniif dhugaa jirtu dubbannaami nuti tana keessa yaa'ii barbaanne gaafa namni tokko lafaa ka'ee nuti harargee seenee isin qabne jaan tuffiin isaan harargee tuffataman tun akkami nam kuma lamarra ta'aniti abdii bilisummaa guyya san barbo harargeenoo namaa miti jeebo hangana nu tuffatan jara keenya qara bayyee way firmaan baddi nuti yaa'iin feenu harargeen ifiif dhiibanii nu naqan mucaa duraatis ifiif nu qaban abbaa keenyas ifiif nu qaban mee akkami akka haramtaan hayyee kamtaan maal jedhee deeggare bakka ijoolleen waraana itti qabdee garaa keessa dhiitaatiin qawwee itti qabdee gadhiiftetti koomenteeta isaa miidiyaa gubbaa argatanii turtan baga gootanii baga akkas gootan jedhee koomentii barreessee ture dhageettanii miti duuba jira jechuudha dhibeen bakki kun irraa ka'e tokkoffaa irratti anama komii akka wannaatti jechuudha tokkoffaa irratti ijoollee harargee keessa namoota lamaan kaanii fudhadha Kadir Martuu nama nu jaallannu nama Oromooti nama gandatti illee galuu danda'u miti rakkoo gandummaatiif ijoollee miskiin biyya namaatiif waltumtu kana keessa galuu hin qabu nama gaafan ijoolleen muka hudduu wal keettee akkas jedhee dubbate Kadir Martuu harargeera dhaabbatee arsiin akkas jedhe lammaffaa irratti murtoo guutuu gaafa ijoollee arsiin sibiila qawwee afaanii qaban akka diinaatti nama baga afaan keette baga itti qabde baga tumte jedhe murtoo guutuu kuni duuba dhaabbatu duuba waraana kana jabeessuuf duuba miskiina kana akka waltumtu godhuu irratti ifanuu bahee jira jechuudha. Kanaaf namoota akkanaa kanneentu duuba jira. Ijoollee miskiin nu lafaa dhufaa jiru ijoollee qaxalee nama biyya namaa dalagatuuf dhumni kun akkam wal goona. Gaafan guddaan keenya gama kaani isaan kun gama harargee dhaabbatan gama kaan irraa hoo namni jiru jira. Gama kaan irraa oo jiraatee haa dhiyeeffattu jarri. Akkaan fakkeenyaaf waan argee waan xiinxallee ragaa wali isin ibsee isaan illee beekanii ragaa wajji isin yaa'imani. Okay, Jookar kiyya laal. Wanni nuti barbaannu fakkeenyaaf waan amma gartee ati jette kana jara an amma gaafadheetiin bira kute namni waan kanarratti isin deeggaru jara himannaa jara kaaniitii miti namni waan kanarratti koppilinkii tanarraa ol kaase gama nagaddeebisi balleesse